deemaa jirtu diina iddisaa jaarraa tokkoof walakkaaf Oromoo irratti gadi dhaabbate kanadhaan wallaansoo qabutti jirta. Ati akka salphaatti of hin ilaalin kaayyoo akeeka baateef sana milkeessuu irratti hojjedhu. Akeeka manaa baateef akka hin daganne uummata kee waliin dhadhaaf mataa ta'i. Waan mooraalii injitti barattee baate kamiyyuu dirree irratti hojiitti hiikuudhaaf of qopheessi. Of qopheessitee taami? Of qopheessitee erga ta'ee hojii kan biraan jira. Hojiin kee lolchiisuu jechuu kana booda. Kanaaf akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo barattee sagantaa siyaasaa heera seera waan mooraalee injitti bartee baate dirree irratti tooftaa lolaa waan mooraalee injitti barattee itti dhagaaftee humna booftee baate sana dirree irratti hojiitti hiikuuf of dirqi jechuudha. Kanaaf iyyuu isin kana booda dirree lolaa irratti argamtu. Dirree lolaa irratti waliin humna kee wallaansoo qabdaa akkasitti of qopheessi.